Bilbila keessanii irraa teelegiraamiin qofatiin akka inni baatirii bilbila keessanii isin jalaa fixu ni beektu. Akkasuma teelegiraamii appii keessa siitingii baatirii bilbila keessanii akka inni saffisaan isin jalaa dhumu siitingii godhatu jira jechuudha. Kana namoonni irra baay'een hin beekanu. Siitingii kana haala kamiin akka ofirraa cufuu yookaan immoo itti fayyadamuu dandeessan. Isteeppii isaa siitingii 6tu jira jechuudha. Siitingii 6 kana teelegiraama keessaa haala kamiin akka itti fayyadamuu dandeessan isin barsiisa viidiyoo kana keessatti jechuudha. Inni kabraa baatirii qofaa miti. Teelegiraama keessaa siitingiin kun yoo itti fayyadama isaa hin beekne daataa bilbila keessanii akka saffisaan isin jalaa dhumu isin jalaa godha jechuudha. Akkasuma akka inni daataa bilbila keessanii saffisaan akka inni isin jalaa hin fixne akkasuma baatirii bilbila keessanii saffisaan isin jalaa fixa jechuudha yoo itti fayyadama isaa hin beekne. Haala kamiin akka itti fayyadamuu dandeessan siitingii kana isarraa akka argattan teelegiraam appii keessanii isin agarsiisa. Gara barnootaa deemuu duratti gaa namoonni chaanalii yuutuubii kootiitiif haarawaa taatan chaanalii yuutuubii kana sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. YouTube channel gubbaa appii reegesentanii Hussein Official jettanii yoo isin barreeffattan chaanaliin kosini bakka sarchii YouTube gubbaratti barreeffattan chaanaliin kosini jechuudha. Profaayilii koo yeroo takanii tokko profaayilii yeroo tuqxan haala kanaan jala isin galcha profaayilii akkasuma chaanalii YouTube kootti jala seenuwaan namoonni haarawaa taatan asirratti mallattoo xiyyaa kana banuwaan akkasuma subscribe yeroo gootan ol ka jettu gubbaa kaa'uu hin dagatinaa. Viidiyoo an barnootaa yeroo gadhiisu nama hundura akka isin bira ga'u